nuti sabni baay'eedha nuti baay'eedha Oromoo yenne baay'ee Itoophiyaa keessattis baqattoonni biyya hunda keessattuu baay'inaan kan argamu Oromoodha garuu biyya keessattis kan baay'atu Itoophiyaa keessatti Oromoodha garuu wal dhageenyi keenya immoo xiqqoodha anarra baay'ee tokkoon aarii qaba Dr. Ruwal Islam Ahmadiin Jabalii fi Jamaal Aliyyi Injineer Abdurrahman Hussein Raayyaa Abbaa Maccaa Abu Musaab kan hin maqaa isaan dhayin Abu Mu'aaz kan hin maqaa jiraan dhayin dhiifama gumaamaan uffate kan jedhame feestaalii bakka fincaaniitiin bakka wasakaatiin marame uffatanii taa'uun ijoollee mana hidhaa keessaa akka galanuuf namichi tokko kaleessa feestaalii uffatee jumaadhannaan akka mudawwaraatti namni masjiida keessaa bahee ilaale daa'imni keenya lafaa kaatu feestaalii uffattee aspaaltii irra hiriiruun biyya Itoophiyaa keessatti kan feestaalii uffachuun beekamu maraatuu qofa maraatuuf bakka wasakaatti argama bakka sareen itti fincaantutti argama feestaaliin bakka wasakni sareen itti fincaantu bakka najasaatti argama qaama namaatti uffatamu feestaaliin namni kun yoo an uffadhe namni beekaan kun injineeronni warri daa'iin warri qeessonni warri beektonni warri nurra beekumsa guddaa qabanu feestaalii wasaka kana uffatanii feestaalii gumaamaatu gumaamaa uffatan jette haa ta'u feestaalii gumaamaa uffatanii taa'uun jara ijoolleen mana hidhaa keessaa hagaltuuf malee maraataniitii miti ijoolleen mana hidhaa keessaa kaleessa waraqaa namni abbumti fedhe habarreessu kara deemaan tokko gaggidaatti akka laxafee tatatata godhe barreesse sitti ergu baga gammaddan kan isin jettanii ol baatanii baga gammaddan jettanii hawaasni akkuma kana ijoolleen galaattee rip isinirraa jedhe warri mana hidhaa keessa jalqaba isini warri rakkoo qabu kan jedhe maanni xayyib wal hubachuun gaariidha gammachuun kootiif gammachuun keessanii gammachuun hawaasaa yoo isin finfinneetti buutanii mana hidhaa keessaa dhumtaniin alatti gammachuun maali warri kun tokkoffaa namni ajandaa baasuu danda'a haasaa kana qabbaneessuudha lammatan moo xiyyaara shanjaa fe'aniitii achumaan dhiisanii mana hidhaatti haftanii warri mana hidhaa keessa maaltu isin qilqillaa isa zimmettanii teessanuu yoo uffata isinirraa yaatanis rakkoo keessa qofa himattanuu isin hamma achi yaatanutti yoo galtanis hamma nasii dhumutti zimmin jettanuu li'annahu sababa baay'eedha kan waliin dhageenyi kun baay'ina ajaa'iba kan asirraa ji'a meeqa ijoolleedhaaf iyyaa jirtanu amma maqaa keessan lakkaa'uun barbaadu garuu marsaa lammaffaatti maqaa keessan hin lakkaa'a waan takka barreeffamee dhufnaan nam tokko ajandaadha jedhee namni nun jaallanne namni tarii saba kana hin jaallanne namni tarii ijoollee mana hidhaa kana akkasii hin baatu hin jaallanne uma takka barreessee yoo inni poosti godhe barreeffama afaan arabii afaan ingiliffaa dhiisaati afaan oromoo isa itti baratanii qaraan dubbisuu hin danda'anu koppii godhan yoo poosti godhan malee feesbuuka isaanii irratti inni jalaa sheer godhatu kan waa takka wamaa takka ofirraan beenne jalaa sheer godhee baxabbaxe warra hiriira baharootti barreessan kaleessa amma namummaan bebbeeku nama silaa ijoolleen nuti waan kana haasaa babbareedaa irraa barbaannu baga gammaddan jedhanii baga gammaddaniin kun ijoolleen kun dhibbi kun yoo galanii dhuman mana hidhaa keessaa yoo galanii dhumaniin alatti baga gammaddaniin maaliif mana ijaarree gizee xumuraan geenya immoo deebifnee gabbixisaan isa ji'a meeqa waggaa meeqa ijaarre xayyib nuti sooshaal miidiyaa irra jirra hajennu beektonni warri daawaa godhanu kunii fi ulamaa'onni feestaalii qushaashaa feestaalii wasakha bakka sareen itti fincaantutti argamu kan warshaan isaa irratti barreeffamu kan gumaamaati kan zubaalaati kan wasakhaati jedhamee itti barreeffame uffatanii salaata si masgida dhaquun uffattee daa'imni hiriira bahuun ijoolleen mana hidhaa hagaltuuf malee xaphaafii miti ayyib baga gammaddan jettanii ummanni akkuma kanaan ayyoo galaatti baqaa bu'aan keenya argameera jedhe warri feesbuuk irraa kun maaltu isin qilqillaayisa callistanii hin teessanu baga gammaddan gaafa ijoollee xiyyaarri lama gallaan baga gammaddan hin jedhin amma ijoolleen mana hidhaa dhumtutti yoo wal dhageenya gaarii miti angaruu baay'ee naaree dhugaa baay'ee tokkoon isin ittaaree dhugaa rabbi xayyib warri jalaa waa sheer gootan warri jalaa waa fuutanii sheer gootan afaan oromoo dubbisuu hin beektanu moo waa baga gammaddan ijoolleen su'udii galuuf hin gallee hin beektanu moo argaan jirtanu moo yoo barreeffama wallaaltan feesbuuk keessattuu isin irraa fi waa sheer godhattan waan akkasii kana har'a booda warri viidiyoo kiyya dhageessan nam tokko waa gadhiise taanaa waa ijoollee mana hidhaa kana hiriira bahuufiin alatti falmuufiin alatti baga gammaddanii
oduu amee oduu gammachiisaa gadhiise taanaan ijoolleen mana hidhaa torbaan tokko boodatti bar erga waggaa tokkooti torbaan tokkotti galtee dhumtiin haasa'ama. Torbaan tokkotti galtee dhumtiin haasa'ama. Yaa jamaa'a warri mana hidhaa keessaa of adabadhaa taa'a. Warri bakkee jirtan osoo maqaa keessan peejii keessan tokko tokkoon ol baasee uummatatti himin of adabadhaa taa'a waan akkasiirra. Baga gammaddan maal gammaduudha. Ijoolleen dhaqxee Finfinneetti buuteetti. Wallaahi aari kaleessa akka aariin agarree dhugaa rabbi. Nuti dhiiga tokko walitti immoo dhiisuutti rakkoodha. Yoo dhiisan immoo ofumaan beektanu maal isa? Inni barates isan baranneen tokko, inni hin baranne isa barateen tokko. Waan ji'a meeqa? Waan irratti hirmaatee biyyuu hindi hiriira bahee. Ijoolleen kun akka galchu godhamaa jiru. Baga gammaddaniin balleessitanii hiriiritti ba'an jiru irraanfatanii jara hojii jaraatti kutanii. Ijoolleen mana hidhaa keessaa ammoo hojjetamti. Ilmaanaaf ammoo iftaan deebitee iyyita. Engedee waraqaan afaan Amaaraatiin barraa'e sun maal akka jedhu beektanii? Warra mana hidhaa keessaa ammoo warra bakkeetiif. Baranni itti irra barraa'ee jiru beektanii? Kaleessan baasii waa geessee tartiibaan sin galchina jedhe. Galchamee jira ammallee galtu ijoolleen maaltu sin cinqaa? Moo Facebook kaleessa banatte? Moo sheer barbaacha sheerii godhachuu jettee namni seeraa sheer godhatuufi? Lubbuun mana hidhaa keessatti baaru xaphaa miti. Gurbaani waan akkanaa kana ol baatee mana hidhaa keessaa dubbataattu. Lakkoofsa yookiin keessan argan an dubbisaa yookiin immoo dubbisaa itti himaa. Warri xana akka jarjettan warri bilbilee of qabdan of adabadhaa taa'a. Hiriira bahuun alatti rakkoo keessan himachuun alatti baga gammaddanii galatoomaa erga waggaa keessatti galatoomaa maal hin nu galateeffatan nu galateeffatinaa. Biyya gahaa nu galateeffadhaa. Sana booda ikhwaanii wal dhaga'uun hedduu gaariidha. Kan feestaalii uffachuun malee feestaalii uffatanii wajjin taa'uun ijoolleen kun agaltuun malee xaphaa fi miti. Imbaasiin dhufee galaatta yoo jedhe galaattanii afaaniin galaattanii dhagaa turre. Iyyaadanii amma dhaqxee Finfinneetti buututti Finfinneetti gizee buuti amma inni asii dhumutti yookiin nama 40 fe'anii dhiisanii yookiin nama 30 fe'anii dhiisanii. Waan darbirraa hin barattan, waan darbirraa hin beektan, isinitti himnaan hin beektan, mataa keessan qofaa yaaduudha. Mataa keessan qofa jechuun Facebook keessan irratti poost gochuu qofa yaaduudha. Lubbuun kun qaldii miti. Lubbuun mana hidhaa keessaa dubartoota boohaatti, daa'ima boohaatti. Itoophiyaa keessatti daa'imni uffata feestaalii uffattee hiriira baatti, dubartoonni hiriira baatti. Feestaalii uffattee mucaasii qabattee balaa xaara ciifte akka ijoollee mana hidhaatti. Kan addunyaan dinqisiifataa jirtu. Si lamaatu sin jarjarsa isin immoo. Nagaan naa jiraadhaa.